طب طب لما Oh, nagiyakap. أيوة أنا كم قلنا ينزل وين؟ وائي أنت يبغى وائي هاي ini Nagati jite siyasu. ini jite baraka makisa shaytanicha tulakka durmayu eyyise siyise ayide ay kanan jedhu akka misila nama kofalchiisa nama yisiisa onni kun sheexanni kan kee kun immoo si yisiisa si kolfisiisatuma si yisiisa waan kana moo akka mikkisa ajaa'ibumatu jira bar dhugaa waaqayyo ajaa'ibumatu jira bar nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbi egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitan jechuudha ayyuun har'a sheeka bira deemtee jirti egaa sheeka bira deemtee qorichis kennameefii jira akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanitti akkasuma immoo namoonni ayyuu bira dhaxxanii argitanis yoo jiraattan akkuma argitanitti jechuudha egaa yaasuun sheeka bira geessee dawaan kana dura akkuma beekamu dawaan godhameefii ture dawaan kana dura godhameefis sheekicha bira akka dhufedha kan dubbatamaa jiru jechuudha dawaa kana dura sii kenne fudhatteetta jechaaniti jechuudha kan jirani sheekni ammas immoo deebisee egaa sheexana akka irraa baatuuf iyyaasuun fuudhee akka achi sheeka bira geessedha egaa sheekicha bira dhattee ayyuun maal taati kan jedhu akkuma wajjumaan arginetti hundi kennaa ayyuu dubbichi isaa baay'ee ulfaata ayyuuti yesi wajjiniin boo'ee na godha moo sirbi na godhettee turte ay iddilii kan keetti dhugaa dubbachuudhaaf iddilii keetti eeshaa dhuftee sitti galchi sheexanni maan budaa moo seetana budaa jechuun maanni si jammar budaa jechuun maanni namni nama ta'ee osoo jiru namni akkamitti budaa yoo jedhamu naangalle wantichi isaa kun jechuudha namoonni baay'een wantoota garaagaraati irratti kun amma ayyuun akka sheexanaatti wanti ittiin irraa iyyiteetii baate garuu sheekni akka jedhetti maa inni rakkoon isii jennaan budaadha jedhe waa'een budaa kana maali akkamitti iyyisiisee baare budichi hoo iyyisiisa moo akkami anoon beeku waan ta'e isaa inni iyyisiises hin beeku budaanis na nyaattee hin beektu anis immoo sheeka biras dhaqee iyyee hin beeku garuu waan isaa naaf hin galle isin dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha naaf hin galle haa ta'u malee amma tokkoffaan isaa maa inni ayyuun fayyaa argachuudha gaafa na sirbisiisaa sirbi na godha laggise haniyyaa sun na gomalchiise isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ishiniin iyyitiin mataa keessa gadi ishee kurkura iyya qofa miti immoo kolfaa turtees bara kolfaa turtees keessatti waan sheexanitti dhuma kolfatee hin beeku malee kolfaa turtees so egaa ayyuu nama dhugumaan dhugaatti yoo waan intanii ta'e mindannoo dhugumaan keessa ishee wanti qabatee jiru kun maalinni gaafa dursarra dubbattu mataa isheen qabadde laphee isheen qabadde kan jettudha budaan mataaf laphee namaa qabatti kuni sheexana sheexanni maanni budaan maanni sheexanni maanni naaf hin galle garuu waan ta'e isaan akka fidanitti akkuma fidanitti yaahii kan akkuma fidanitti hafixanii garuu wantichi isaayyuu in ulfaata dhuguma yoo ta'e jechuudha dhugumaan amma sheexanni kun ishee qabatteetti yoo taaneen qorichi kennameefii jira kanaan booda ayyuu maal ta'uudhaaf jirti ayyuu maaltu eeggataa jira ayyuu kana booda maaltu mudata ayyuun jijjiirama kan kaleessaa sanirraa har'a jijjiirama fiddii kan jedhuu fi eeggannoon kan keenyaa yookiin immoo maalluu fiddee dhufti kana booda kan jedhu eegaa jirra amma nuti jechuudha egaa kana dura yoo sheexanittiin akkanatti waa baay'ee keessa ishee gashite innaa nama reebdus
sababa baay'eedhaan garuu akka yaannutti jechuudha amma tokko ammumayyuu jijjiirama qabdi mucaan kun isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e እንደው ማሊሴ በቃ ኢስማ ቄቀ namni qeeqatti baay'isu kanaafi qeequmsuma namaa kanaaf irraa of deebisaa jirti wantoota hundarraa kanan jedhu yaadati malee of deebisteetti jechuudha deebiteetti akka duraanii miti maalifiini otoo akka duraanii ta'e Iyyaasuu faana bakka bira tokko deemuu dhiisati Iyyaasuu gaafa argite akkam akka isheen taatu hundi keenya argineeti turre hundi keenya ammoo hin beekna jechuudha cirraash immoo Iyyaasuu faanadha jechuudha sheeka bira kan isheen deemte ammumayyuu jijjiiramni jira waan jireenya ishee keessatti yookiin immoo onnee siillaa wanti jijjiiramu tokko jira jechuudha jijjiiramni jira ta'ee erga gaafa Sumayyaan gaaf sana hiitee dabadabde sanaati jijjiiramte ta'ee naaf hin galle haa ta'u malee jijjiiramni jira jechuudha so kana booda maal taati ayyuuni jijjiirama qabdi maal jijjiirama akkamii fidattee dhufti jijjiiramni ishee kun kan duraanitiin daran kan ta'udha moo kan immoo bifa tasgabbiidhaan waliigaltee nama faana qabaattee akkasuma nama isa kan kaballaadhaan nama isa kan booskiidhaan nama isa kan mankashkashaa intini buna itti kaaniin kan rukuttu osoo hin taane dubartii qalbii qabeettii dubartii naamusa qabdu taatee argamtii kan jedhuu fi gaafii guddaa nuti ta'ee jechuudha kan jiru. So ammas immoo karaa fuulduraatti ayyuunoo erga amma qorichoota kana argattee sheeka biras dhattee sheexanittiinis irraa iyyitee edda baatee garaa boodatti ayyuun akkam taati kan jennu egaa erga sheexanis irraa deemtee erga qorichis kennamee fi egaa gara gaarummaatitti yookiin immoo gara yaada gaarii namaaf qabaachuutitti hin deemti jennee abdii qabna. Kanaaf iyyuu namoonni baay'een keessaa warri ayyuu jibbitan warri ayyuu waa baay'ee jettaniin ani garuu erga gaafa seenaa ishii dhagayeeti wantoota isheen gootu hundinuuyyuu osoo na aarsu garuu bakka arraba koorraa baasee akka kaleessa dheengaddatti lulaa kaleessa dheengaddaa waa meeqa jedhuun sana jechuun natti ulfaataa dhufe jechuudha maaliifini seenaa ishii gaafan dhaggeeffadhu egaa namni hojii ofiitiifis jedhee raawwate hojiidhaafis jedhee jireenyaafis jedhee raawwate hojiin kun wanta kun amma namoonni baay'een itti jiraachuudhaaf kan hojjetan hedduutu jira jechuudha ammuma hojii waan biraa faafrikaa deemanii galan bakka tokkorra deemanii waan tokko warshaa namaarra deemanii too wantoota garaagaraa jira miti hojjetan kana gaafa jabaatanii waan kana hojjetanii ammuma faafrikaa namaa keessa deemanii too hojjetan sana asirraas argachuu danda'u jechuudha tarii kanaafis ta'ee raawwatee ajandaa godhatamee wanti kun hojjetamuu danda'a. Har'a immoo nuti waan baay'ee keessa gallee ebeelu akkas jedhee ekeleen akkana ta'ee ekelisheen akkas taate gaafa jennu istira nama sanaa dugda duuba nama sanaa osoo hin beekin waa baay'ee gaafa dubbannu ni ulfaata jechuudha. Ani gaafan seenaa ayyuu dhaga'u baay'ee tokko nufitti gadde durguma yaaruu kaasee jechuudha. Dura akkasitti isheen hin ture. Inna baay'ee tokko itti gadde jechuudha. Namni bilbilaan iyyuu jechuudha nama tokko bilbilaan iyyuu ittiin haasofta yoo ta'e dhiyeenya qabda yoo taate istira nama sanaa baay'istee beekuu dhiisuu dandeessa. So kanaaf iyyuu